السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتني فيا كيسني بكم جرتني نجني ربي رحمة النساء سنور تاجرات وسنين جتا أرزاك مباراتي فيديو هارا كبر إنجرا كبر إنجرا سندرجروش يوتيوب كو لايك شير سبسكرايب وتشون نجيبسون دعتنا ورنا عندما لايك شير سبسكرايب وتشون نجيبس جرتني سيد دوغل توماس سنين جتا أسمعنا مو تورا في تيك توك يا والهابر وابيا كسمس فيسبوك يلي والهابر بيجي في تليجرام كيس والهابر كان جدودا كنا في لينكي سا إسني كايا كومنتي جلتي ماتي تودان شير وتشون أنا كنا جيبتسا إسنجا فدا سلمانو مالي وانتين كودي فيب سوسي باستا كم تكو جنودا وانتوني أجر تنكون مشالنا برباچسان أستي شنكرتيادي أستمو قلبي زنجبيلا مكلشا كوروريما داكو زنجبيلا كوندا بربري داكو قلبي زيتا داكو تيماتيما كان داكامي تنيني أصلا كامي غرغرامو بربري دا أشابودا تيماتيما جيتشو أما مالغونا وانتو تجرامو قبل جريت غرا دلغا ديبنا جيتشو هيا ما وانتو تبرباچسن چچري گيسه جراون دو مساو اكما غرتان اما مالغونا ابد كينتي بني تيكو انغ ديستينكن او اوتنينا هيا ما ديستينكن او اجرا سامبود زيت تيغونا غ برباچسو اگم شونكورتي كيناتين جچو شونكورتي دولچره اتنينا Pasta yeroo hedduu namoonni abbaan fedhe yuujuu danda'a beekanii warri dhiiraas ta'ee shamarranis ta'ee moor yeroo beelahanii muddamanii yeroo jarjarri yookiin dalagaa wayii qabaatanii ittiin daddafitti nyaata hojjechuu fedhan pasta akkana amma godhu kana soosii kana itti hojjanii pasta hojjetatanii maankaanis fayyadamuu danda'u buddeenaanis fayyadamuu danda'u waan baay'ee salphaa ta'e tokko jechuudha yeroo sinirraa fixu amma shunkurtiin مدوكي عندي بالكاتو ولمان لها إجنا وانتف أكسم إجنا عندي شنكرتين في مدوكوف ولمان أوكتو أكسم شنكرتين جوان إيجا شنكرتين مدوكوك أبا أنا شنكرتين كأنهم بيساين نو إنجي جرا ما يروما ولي أوكتانو هكرتو يصير بيساين جماعة مسيرتو سنة بودا ما بتجونا بربري تجونا غيرهم مو سوسي كنا وجانو دورة يسبو وجاني جيسو كم باستا دم في سون دورتي دورة سوسي كنا أوب إسني باستا دم في سون باستا إيرو توسيسو هني كنا ودا كيكا كنا شان كلام كنا تو سنيكو مالغونا بربري دورة أوب إسني سان بربرين كل مانكا تو كوفي ولا كارا جيتو تلمامو دوان كوفي سيفي أنغو ما باستي تكيساني تينغرو مو بربرين تفيدم تانا مانغا تيجاتي تفيدم ماروان تيفي أما إيجا كنا بربرين تقوتاني مالغوتو داكو تيماتيما كا آسان بيتا بسين ينجلسان اتقوتاني maalifi akka barbareen kenna gubaan isaa keessa baduuf ni fayyada deebi'ee immoo bishaan waan hin fayyadamneef distiin yoo ka gubu taate akka jala qabatee barbareen yoo gubatu wanta gurraacha qaba san akka hin godhanneef ni fayyada jechuun nan daakon dammoo namni isaallee moor bareedata kanaaf dibba xiqqoo jala isne akkanumatti waliin dhahaa deemna jechuun hanga barbareen keenya gubaan isaa keessaa bafu zayinitti
amma kun hanga daqiiqaa murtaa'e hanga daqiiqaa 5 tokko waliin dhahee jira. Sana booda maal goona zinjibilaa fi qullubbii duratti cirrisan itti goona. Yeroo tokko itti goona jechuudha. Amma akka waan keessaa beeksisuu kan jiru kun moor yoo sirriitti barbaree fi shunkurtiin sirrii wal fudhatee gubaan barbaree keessaa badee hin beeksisuu jechuudha. Sagalee daa'immanii ittiin bohaartu. Kanu baay'istanii akkanatti aqulallee qabdu beekanii baay'ee barbaree gubaan isaa keessaa ba'uu qaba maal paastaa waan ta'eef yoo nama gube baay'ee nama gammachiisu. Amma maalitti daballaa soogiddeetti goona kororimaa fi makallashaas itti goona daakuu qullubbiillee itti goona asumaanuu daakuu zinjibilaallee itti goona qimamiiwwan dura isin agarsiise san hunda itti goona jechuudha. Egaa kana hunda itti goonee booddee amma akkanatti waliin dhoofnee qunda barbaree booddeerra yeroo timaatimii itti godhee geesseen boodarra itti godha jechuudha. Akkanuma kun akkuma agartanitti waliin dhooftu jechuudha. Hanga ammaa bishaanii fayyadamnee maal bishaanii fayyadamtanii barbareen gubaan isaa hin badu beektanii saniitu bishaanii fayyadamnee timaatimii xaasaa fayyadame jechuudha. Qimamii garuu yoo itti godhu kana dirqama qimamii fayyadamaa jechuu kooti miti. Moor qimamii yoo fayyadamtan dhandhamni nyaata keessaniif ta'ee miidhagni isaallee isaniif bareeda jechuudha. Qimamii manaa qabdan fayyadamtan isin dirqama qimamii kiyya fayyadamaa jechuu barbaadeetti miti. Hanga daqiiqaa takka akkanuma itti qadaanna. Akkuma agartan duduu eenyuun beeksisa. Amma timaatimii duratti isin akkuma maashinaan keessan itti godha. Yoo maashina hin qabaanne maal gootu timaatimii bishaan ho'aa ittiin hidhanii ibiddara keessatti hanga daqiiqaa 5-4 danfistanii san booda qola isaarraa laaxxanii albeedhaan rukuttanii akkana daakamaa isin ta'ee fayyadamuu hin dandeessu. Ani waan maashina qabuuf san fayyadamin jechuudha yeroo qusachuuf. Egaa soosii keenya hanga dhumaa sadarkaa dhumaa irra geessinee booda maal goona bishaan paastaati kun bishaan fayyadame bishaanicha sanitti ashaboo hanga paastaa ofii hojjettaniitti gootanii sana booda bishaan yoo danfe immoo paastaatti nayitu jechuudha. Kun amma akkuma agartan soosiin keenya soosii ajaa'ibaa ta'ee jira. Oduu bishaan fayyadamen kun akkuma agartan gogaas miti laafaa bira dabree sirriitti haphii ta'ees miti jechuudha. Dhumarra maal fayyadamtu kororimaa akkuma kallashaaf qunda barbarree dhumarra xiqqeessanii itti fayyadamtu jechuudha. Moor xiqqeessanii kororimaaf kun makallashaa jechuudha. Hafuura isaa baay'ee bareeda. Dhumarra yeroo beeksisa yoo itti gootanii fayyadaman. Amma ibidda keenya warmiirra keenya jechuudha. Isaa keessaan baane. Ayyee kunoo achi soosii warmiirra keenyarra dhumarra eega soosii yeroo geessine dhadhaa itti goona. Amma maali asiin bishaan paastichaa kunoo danfee jira.
Ani hanguma fedha kootii fayyadama paastaa calqabsee fayyadama. Paastaa yeroo bishaaniin naidhu akkana nan dhiisnu kuno waliin dhahu qabna shukkaaduu fayyadamne moor bareeda. Maaliif paastaan akkana qabatee taa'a jechuudha yoo waliin hin dhahini. Hedduun keessan ni beektu. Sana booda kan paasticha bilcheessinee waliin deebina dhumarra. Hayya akkuma agartan geessee jira. Paastaa koollee geessee maxxalee naqee bishaan keessaa dhimbiibaa jira. Amma dhumarra maal goona yoo dhadhaa qabaatan moor dhumar odootti gootanii bareeda. Sana booda dhadhicha keenya eegatti goonee waliin dhahuu qofaa. Egaa geessinee maal goona teestii isaatiin waliin deebinaa jechuudha. Ayyee kunoo daawwattoota koo akkuma agartan paastaa kan koo haala kanaan hojjedhee xumureen jira. Qarqara irratti ka agartan biddeena isinii gala jedhee yaada kanatti sheepii kanaan muree maaliif namni gariin biddeena nyaachuu jaalataa akka harkaan ganaan wajjin hin banne shukkaadhaan fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Mee amma soosii keenya irra qinyee dhandhamii isaa laallaa. Isin garuu YouTube kan koo share gochuun dagatinaa yoo isin share gootanii yoo isin yaada gaarii naa kennitan yoo isin na cinaa dhaabbatan ani immoo beekumsa qaburraa barsiisuun dhaabu jechuudha. Kanaaf faamilee koo naa eegaa isiniin jedha. Share godhaa isiniin jedha. Mee amma dhandhamii isaa wajjin laallaa. Soosiin keenya kunoo isa kana baay'ee bareeda kan ta'e hin haphannes furdatis daangaan dabarre hanguma maatii keessaniitiin yeroo beeloftan yeroo muddamtan fayyadamuu dandeettu. Ayyee mix goona mooriyoo mix gootan halluun isaa baay'ee bareeda. Kun akkuma agartan kana maashaallah ajaa'ibaati. Dhumara maal gootu moor decoration yoo feetan amma qaariyaa heddanii nyaata mooriyoo dikoor godhanii nyaatan baay'ee nama hawwataa osoo nama bira hin ga'imu nama hawwataa. Kanaaf akkana qopheessitanii nyaachuu hin dandeettan isiniin jedha. Bismillah mi'aan teestii isaa buddeenallee kunoo akkanumatti qabdanii muruu hin dandeettu. Kunoo akkuma muraa jiru kanatti qabdanii kunoo akkanumatti paastaa waliin teestii gochuu hin dandeessu jechuudha. Bismillah. Maashaallah tabarakallah. Paastaa ajaa'ibaa haala ajaa'ibaatiin hojjetame kana hojjetadhaa nyaadhaan affeerraa kootii hanga qophii biraatiin walitti deebinutti isin jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.